Walloo haleelsisaa Baalee beeleessaa Harargee buqqisiisaa biyyi taatu jirtii laata? Hamma feete qananii qabaattus gaafa sabni kan kee jireenya gadadoo keessa jiru yoo agartu akkamiin sammuun tee si boqotti? Ummanni keenya haala kanaan kabajaa namummaa fi fayyaa isaa dhabee lafa isaa irraa buqqee. Qaamaanis haala kanaan luqqee madaadiinii nu madeesse kana ni fayyinaa laata? Ayyoon kabajaa isiif malu dhabdee jireenya ishee fi qabeenya ishee saamamtee gaafa muka jala jiraattu diinni shira kana xaxee osoo ollaa keenya jiru obsee waliin jiraadhaa laata? Daa'imman kun daa'imman Oromoota qe'ee isaanii irraa buqqaanii addeellee jiraniiti. Sababaa yaala fayyaa argachuu dhabuu isaanii irraa kan ka'e qaamni isaanii akkanatti cittaa'ee dhumee jira. Dhugaa yoo dubbanne mootummaan nu dagatee jira. Baalee daangatti dhiibee jira. Ummata keenya manaa fi lafa isaanii irraa buqqisiisee dirree irratti fixee jira. Waan taane moo Ruqiyaa Mahammad Baraartii jedhamti kan itti argamtu Baalee aanaa laga hidhaa iddoo amma ummanni shiraan buqqee jiraatu addeellee jiraatti. Adde Ruqiyaan diinni dararaa hamaa narra geesse jetti imimmaan roobsaa. Miilli isii tokko rassaasaan dhawamee irraa cite. Harmi isii tokkos rassaasumaan dhawame. Ijoollee sadii kan deesse yoo ta'u inni yeroo san dhalate baatii 6 jiru. Sababaa harmi rassaasaan dhawamee miidhameef aannan haadhaa fi carraa nyaataa gahaa waan hin argatiniif jalaa du'e. Isaan hafan ammaas rakkoo hammaataa keessa jiru. Ruqiyaan yaala irra kan turte hospitaala ummattoota kibbaa Walaayitatti yaalamaa turte. Kun ODP'f qaanyii guddaadha. Osoo Oromoon gubbaa kaasee hanga gaditti biyya hoogganaa jirutti ummanni keenya akkanatti rakkachuun salphina guddaadha. Oromoos xiqqeessuudha. Keessattuu wanti buqqaatonni godina Baalee keessa jiran yoo dhagayan hedduu nama rifachiisa. Baalee takka beelaa'ee hin beeku, lolees mohamee hin beeku. Ummanni Baalee qabsoo keessatti akka Oromootti miti akka Afrikaattu seenaa addaa qaba. Ummata qawween lolee xayyaaraa samii irraa gadarcaaseedha. Ummata Minilikii fi Haayila Sillaasees gootummaa Oromoon qabdu itti garsiiseedha. Har'a osoo ODP'n maqaa Oromoo qabatee biyya hoogganu ilmaa fi dubartoonni gootota Baalee qe'ee ofii dhabanii wanta nyaatanii fi dhuganis dhabanii gammoojjii keessatti du'aa jiraachuun ODP qofaaf otoo hin taane Oromoo maraafuu salphina guddaadha. ODP'n yoo sabni biraa buqqa'u battalumatti tajaajila barbaachisu godhaaf yeruma san deebisee qubsiisa. Ummanni kun garuu waggaa 2 haala hammaataa kana keessa jiraachaa jiru. Ummata kaleessa bilisummaa Oromootiif jecha lubbuu hanga lukkuu itti gabbaree aarsaa qaqqaalii kafalee. Har'a osoo Itoophiyaa jettanii orma jala nuun fiigdanii Oromoo haala kanaan xiqqeessitan kun safuudha. Osoo dur jiraattee kan du'ee ka'ee waaqoon guutuu ka'ee nu arge. Osoo Hussein Bunee ka'ee nu arge. Osoo Aliyyii Cirrii ka'ee nu arge. Osoo gootowwan Baalee tan lakkaawwamtee hin dhumne san har'a kaatee nu garte. Osoo qabsaa'onni Oromoo ka'anii nu arganii maal nun jaallaata? Kun waan dabaati. Waan ta'eef dabni kun asirratti dhaabbachuu qaba. Kanaafuu warri biyya bulchuu fi ilmaan Oromoo addunyaarra jirtu martinuu xiyyeeffannaan keessan gara gammoojjii Baalee akka gootan gamanumaan waamicha Oromummaa isiniif goona. Abaar yookaan dhabni ni baha, garuu maqaa hamaan hin bahu.